jechuun kabiraa kan. Biyyatti dhalli namaa kan keessa salphate hin diigamne bor fayyitii maal ubsabu yookaan daldal siyaasaa taphachuun ta'ini Itoophiyaan akka diigamte hayyuu bulbulte tana ganuma bira deemna. Karoori ammaan tana tolfam Oromoo diiguu Abiy Ahmad waggaa afran dabre jalqabee partially hayyuutti milkaa'e jedhee amana. Itti milkaa'u isaatiif ragaaleen gugurdoon waggaa afuriin durgaaf wallaggaa irratti duulii banan uummata wallaggaa maal godhanii war tokko balleessoo barbaadu mootii keessa jeefta abbaa warraa yookaan ilma hangafa yookaan jaarsa qaroo keessa dhooftaa jechuudha. Uummati wallaggaa uummata Oromoo kan caala uummati dammaq waan ta'eef nam barat waan qabuuf target godhanii rukutu jalqabanii jechuudha. Rukuta wallaggaa tururratti callimne jennaan ganda Oromiyaa hunda keessatti ilmi nama maniidhaati baasee rashanamu jalqabee Oromiyaan guutuun dacha dhiigaa dacha qoosaa taate jechuudha. Waan garas nyaata uummata wallaggaa har dhijjeessan kan hin dubbatu. Maaliif seeta? Borgana mallee Khawallagga namni tokko dubbatu yoo borgana masiif fitan karsiile namni dubbatin jiru. Khaboorana fitan so akkan divide goote uummata garboomsite yuulchite jilbiifachiifte bit. Kun falaasam Abisiiniyaan ittiin beekam. Falaasam Itoophiyaa biyyatti jedhamtuun ittiin dhaabbate. Gartee Itoophiyaan dhiigum qulqulloota gubbaatti ijaaramte. Tanaaf biyyin taane. Tanaaf giza cufa kadhattu. Tanaaf giza cufa honge. Tanaaf giza cufa beel. Tanaaf giza cufa waraan. Kanaafu dhiigi qulqulloota ammallee kanumaaf lolaa wajjira. Kaani gochi Oromoon kee jiru yeroo tokko maali wal bira qabdilaat. Seena waraabessa namtichi olla dhufe bineensi miil nyaachuu jalqabennaani na nyaatee jiran dubbatinii jedhe. Aginni fixatu. Haalleeni kaan fixennaan akkisa dabrin been. Oromoon seena kan kee jira. Akka waliigalaatti ammallee taanaa wanni guddayyoon jedhamu qaba saatiin qabu waan deemuu jirtuuf addi bilisummaa Oromoo kana wal qabatee baasee jira. Ibsisa sun dinqisiifadheettiin itti seenuu fedha. Uummati Oromoo uftisuuf mirga guutuu qaba. Much self defend ufittisuu qof carraan jiru waan jedhu guddoo jaaladhe jechuudha. Irdiddibuun hin barbaachise. Fakkeessuun hin barbaachise. Afaan dippiloomaasii lafseer qabdi keessa dippiloomaasii dubbata. Laf heeraan bulti keessa waan dippiloomaasii haasofta. Laf ilmi nama lukkuu re'aan qad keessatti mootummaa biibulchi waliin jirra biikee jirredhani afaan laafuun hin barbaachiftu. Jecha kan irratti ani nadoo xiyyooti daran kan dubbachuu qaban qawwee hidhadhaa uftisaa jechuudha. Mootummaan hin jiru mootummaan shiftatee jira mootummaan lubbuu balleessatee jira qawwee hidhadhaa uftisaa seer dhaabbata biyyoota gamtoomanii gubbaan jira jechuudha. Nam billaan si qaluuf dhuuf billaan ofirra ittisuun mirga namoomaatiin jira uumamaa waan jiruuf mata duree ibsa bilisummaa Oromoo kana jaaladhe jira kanaan itti seenu fedhe. Jaarmiyaaleen Oromoo tibbana ibsisaan baasaa jirani dhugaa lafarra jiru kan tuttuqaa jiru ammoo uummataaf illee erga gaarii dabarsaa kan jirudha jedheetanii kaasuudhaaf nan danda'a. Abaawoboon eengadda maddi rakkoo eessa akka ta'e tuttuqeeti kan inni jiru ifatti eenyudha maqaa waraana bilisummaa Oromootiin sana dahoo godhatee kan qumaara taphataa jiru kan ittiin daldalaa jiru waan jedhu lafa kaa'eeti kan inni jiru sanarratti qaamni himatame deebiyoonni kennan dhiheessinannee rakkuma eengadda sana kaafaa'uunis eengadda ibsa baasee ture. Agamsatti maaltu ta'ee waan jedhu bu'uura irraa kaasee hanga dhumaatti fala waan jedhu faana tokko lamaan lafa kaa'eeti kan jiru paartiin koongireesii federaalawaa Oromoosi sunis ibsa jabaa ture jechuudhaaf hin dandeenya. Ibsi adda bilisummaa Oromoo kunis uummataaf ergaa sirrii fi ergaa yeroo isaa eeggate kan dabarsedha jedheetanii kaasuudhaaf nan danda'a. Adeemsi ammatti jiramu adeemsa Oromoo cabsuu, adeemsa Oromoo xiqqeessuu, adeemsa Oromoo dhabamsiisuudha. Adeemsa kana immoo uummanni kun callisee walirratti ilaaluu irratti kan argamu. Uummanni kun akka inni callisee walirratti ilaalu kan taasisaa jiru ammoo kan uummata kana dammaqsuudhaaf qaban dirqama qaban jaarmiyaaleen Oromoo ergaa yeroo isaa eeggate uummataaf dabarsuu dhabuun sababa tokko dhadheetanii yaada. Kana cabsee jira addi bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo hammeenyaa fi ajjeechaa seera dil-addunyaa cabsuudhaan irratti raawwatamaa jiru ofirraa ittisuu qabaa jedhee jira. Akkamiin ofirraa ittisaaf waan jedhu uummanni keenya tokko lamaan taa'ee hojii manee godhatee itti yaaduun barbaachisaadha jedheeta yaada. Ajjeechawwan agamsa akkasumas horroo bulluqii fi iddoowwan birootti raawwataman tuttuqee jira ibsi adda bilisummaa Oromoo kuni humnoonni federaalaa humnoonni mootummaa federaalaa uffata siviilii uffachuun qaama humna faannoo fakkaachuun gocha kana akka raawwatan illee mirkanaa'eera jira horroo bulluqii haleellaan raawwatame jechuudha. Qaamni mootummaa tokkoffaa faannoo hidhachiisuudhaan faannoo bobbaasuudhaan lammata ammoo faannoo fakkaachuudhaan faannoo wajjiniin walitti hidhatee loluudhaan sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee yookaan qaama garaagaraa fakkaatee uummatarraa hidhannoonni ittiin of tiksusan irraa hiikuudhaan haleellaa kanaaf saaxilaa jira haleellaa kana irratti raawwataa jira jechuudha. Bu'uura ibsa kanaatiinis kan itti hubachuudhaaf dandeessu. Ammoo uummata haleellaa kana jalaa baqatullee baqattan jedhanii dura goranii ittisanii gara haleellaa kanaatti akka inni deebi'u taasisaati kan jiran horroo bulluqeetti kanadha kan ta'ee jiru. Uummanni haleellaadhuma irratti banamu jalaallee akka baqatee hin baane yookaan akka lubbuusaa hin baraarfanne gochuu irratti kan argamu. Kanaaf haleellawwan gullisoo keessatti ganda diillaa gogolaa jedhamu akkasumas aanaa gimbii jala ganda tolee jedhamtu abunaa ginda barata akkasumas shawaa kaabaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti haleellaawwan raawwatame keessatti haleellaa abbootii gadaa karrayyuu dabalatee jechuudha. Ajjeechaan kun hundi garee caasaa mootummaa waliin hidhata qabaniin akka inni raawwatametti shakkii qabnaa jechuudhaan yookaan akka sanatti hubannaa jechuudhaan ibsee jira adda bilisummaa Oromoo. Egaa uummanni qaama isa tiksu waan hin qabneef of tiksuun seera uumaatii wal ijaaree
bifa ittiin of baraaruu danda'uun of tiksuu qaba argaa jedhu dabarsee jira. By the way ergaa addi bilisummaa Oromoo amma baase kanaan wanni walutubu obbo Dammaqa Mokonnin waggaa tokko dura ummati Amaaraa Wallagga keessa jiru ijaaramee hidhatee community policingidhaan waan fakkaatuun of eeguu qabaa naannoo isaa eeguu qabaa jedha. Ummati Amaaraa Wallagga keessa jiru obbo Dammaqan technically hoggana paartii badhaadhinaa bilisiginaa Amaaraati. Hoggana Oromiyaa miti. For that matter hoggana Oromiyaa miti. Ibsa abaa'oo kana keessatti maal jedhaa mootummaan ummata ollaa hidhachiisee Oromoo irratti bobbaasaadha. Warri kun caasaa mootummaa caasaa intelligensii mootummaa ta'anii ummata irratti haleellaa warra raawwachaa jiranidha. Kanaaf yaada obbo Dammaqan waggaa tokko dura ibsaa turan. Amaarri Matakkal keessa jiru, ka Wallagga keessa jiru hidhatee ijaaramee of tiksuu qabaa jedha. Warra kana jechuudha. Dammaqa fa'aatu warra kana ijaaree ummata Oromoo irratti bobbaase jechuudha. Viidiyoo san gara fuulduraatti itti fayyadamuu dandeenya irra deebine. Miidiyaaleen isaanii irra deddeebi'anii viidiyoo sana fayyadamaa turan. Technically immoo Dammaqa Mokonnin Amaarri hidhachuu qaba jechuun inni hoggana Itoophiyaati immoo. Amaarri Oromiyaa keessa jiru hidhachuu qaba jechuun immoo Oromoon hidhachuu qaba jechuu isaati. Inni hoggana biyya waliigalaati miti ummati Oromoo hidhachuu qaba jechuudha. Kuni namichi jechuu dhiisuu danda'a. Garuu ummati Oromoo qofti osoo hin taane akka biyya sanaa keessatti hoggana biyya sanaati jennee haa fudhannuuti ummati biyyattuu hunduu hidhachuu qaba jechuu isaati. Kana sirriitti jala muranii walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa biraatiin ummati akka Oromoodha duguggaan sanyii irratti aggaame maal gochuu danda'a kan jedhu ija seeraatti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ogeessa seeraa tokko armaan dura dhimma duguggaa sanyii irratti dubbiseen ture. Jalqaba irratti hawaasi tokko duguggaan sanyii yoo irratti aggaame mootummaadha akka tiksuu qabu. Mootummaadhaan duguggaan sanyii uummata tokko irratti aggaame taanaan immoo uummanni sun humna madaalawaa ijaarratee of ittisuu danda'u qabaa jedha warri seeraa. Dr. Bayaan Gadhiisiitii yaada isaanii dhaggeeffannee walitti deebina jechuudha. Wanni genocide duguggaa sanyii hanqisaa tokko mizaanni humnaa ka wal qixxaachuu mizaanni humnaa equilibrium jedhaniin humnaan qixxaatu yoo hanqate uummanni tokko keessattuu uummanni cunqurfame genocideef duguggaa sanyiif ni saaxilama. Itoophiyaa keessatti yeroo hunda cubbuun kun hundi kan dalagan kan raawwatan walqixxummaan humnaa jiraachuu dhabuudhaan humna jechuun jaaramuudhaan hidhachuudhaan uf beekuudhaan dammaqiinsa qabaachuudhaan dantaa ofii tiksuudhaan uumamuu qaba. Uummanni Oromoo yoo humnaan qixan tahin impaayera Itoophiyaa uummanni ganyanii beekaa as keessa galchuu impaayera Itoophiyaa impaayera humnaan uummata kana hunda walitti qabee ammallee humnaan bulchu takkaadhaa hooggantoonni Itoophiyaa filmaata haqaatiin filamanii hin beekan. Filmaataan angorraa kufanii hin beekan. Ka ammaa hawwii warra amma biyya hogganu immoo inumaahu impaayerummaan akka gaafa Minilik akka gaafa Hayilaasillaasee deebuu qabdi warra jiru. Kan ammoo deebisuudhaaf fedhii uummatarra dhaabbataniiti miti. Fedhii uummata humnaan cabsaniiti. Humna waraanaati. Kanaaf jecha malli tokko keessattuu biyya teenya keessatti kan genocide duguggaa sanyii hanqisu ummanni biyya sanii hundi keessattuu ummanni Oromoo humna ta'uu qaba. Humna diinagdee, humna jaarmaya siyaasaa, humna waraanaa. Oromoon ka humna ta'uu qaba jennuuf kan birarratti genocide duguggaa sanyii raawwachuuf miti. Genocide akka irratti raawwatamne akka heera addunyaa kun jirtu hambisuuf to prevent genocide humna ta'uu namarra jira. Yoo humna ta'uu baanne genocide raawwatuudhaaf seenaan jaarraa 19ffaa keessatti Oromoota miliyoonaan ficcisiise. Nuti hin deebi'u jechuu hin dandeenye. Malli qabnu tokkichuma kana. Dr. Bayaan ulfaat jecha gara qabxii addi bilisummaa Oromoo haayiloo deebine waan inni namni kun dubbachuu jiru addi bilisummaa Oromoo ibsa keessa baase. Wanni guddoon uummata akka horii qalama jiru akka bineensaatti adamsamee jeefama jiruun
mootummaa jira mootummaatti jira maani afaan jaajessanii sobuun fakkeessuun hin barbaachiftu afaanum galtuun itti manii jechuudha akka addi bilisummaa Oromoo godhan mootummaan hin jiru gurmaa uf ijaaraa uftisa waan jedhan dhibbi keessa dhibbitti mana haawwanni guddoon ibsan keessan jaaladha ibsan keessa akka malee ammaache dhuga tokko laf kaa'e dhuga jirtu tokko laf kaa'e maal jedha warri baqattummaan godaantummaan lafa Oromoo gubbaa qubatee nu firgoon ofitti wannenne qaama mootummaa qaama intelijeensii qaama loltoota kana ta'e Oromoo miidha jiraachuu kaa'ee jira wanni kunin uummata Oromiyaa kee jiraatu kan Oromoo waliin jiraatu irra dhibba geessisu uffatuun ta'in dhuga laf jirtu tan fakkaata meentaalitii Oromoon itti miidhamuu jirtu keessa maal jedhan gara laafuun gis tokko gara laafuun ammeen namaani nam goote weelli isaan sirbennaan uummata Oromoo sabab gara laafummaa isaatiin miidhama arguu hin dandeetu Oromiyaa keessatti warri naannoo Shawaa kana godaanee lixa Oromiyaa qubatiin jira warri lachuu Oromiyaa jiddu galeessaati kan lixoo dhufu nam jiddu galeessa don ta'in nam lixa ta'e jiraata aadaalee amantaalee xiyyeennannee namuma lixa Oromiyaa sun ta'a bakka uummatum sun fudhataa jechuudha nami Oromooti naannoo jiddu galeessa Finfinnee baqatti Booran keessa hin jirtin qabadha iddi lolaatiif naannoo meeggala fedhan jirti warri sun waan uummati Oromoo jiddu galeessa bacaaftu lama kun kee jirtu tokko iyyuu hin beeku gosallee bosuma Boorana jedha aadaalee tan Boorana qaba soo uummati Oromoo agas nam keesseen onnerra nam waliin jiraat warri ammoo Oromiyaa kee qubatee ammaan tan Oromoo dararuu jiru tokko warra ammaan tan addi bilisummaa Oromoo ibsisarra kaakan fakkeenyaaf OPDO fudhachuu dandeenya haadira OPDO tan cufa yoo kama qasii ilaalta akaakuun isii gorsuuf fakkeessuuf maani yoo inni qixxaata illee qixxaa maani waan dalamsaniituun fidan malee nyaap akkana maamaatti Oromoo miidhuu jira jechuudha kanaafu nyaap sikee taa'ee yookaan ofirra eddak nyaaphaan laalte yookaan ofirra tisitaa jechuudha. Wanni guddoon ibsan irra jaalala khajal qaba uummata uftisuu qaba yes kaafa'ulleen ibsoonana strong yaayu jaalan akka baa'oo kan jajjabeessaa uummatatti maal lammeessoo warra ammoo nu firummaan ufi qabna kan ukhee taa'e nu nyaata kan sirriitti ofirra eeguu qabnu waan jira kaasuu qaba ajanda kanas maggabaabsine gara waraan kaabaa dabala. Asirratti cufuudhaan dura qabxiilee tokko kan ibsa kana keessatti eeraman osoo hin tuttuqin kan hin darbine hoogganoonni caasaa mootummaa keessa jiran dabalatee qaamoleen mootummaa dhaaboleen mootummaa gaafa Oromoon qaama biraatu qeera jedhu ba'anii iyyu malee gaafa Oromoon miidhamu ba'anii hin dubbatanii jechuudhaan wanti adda bilisummaa Oromoo eeranii jira ibsa isaa kana keessatti. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa fudhachuu dandeenya. Haleellaa toleetti raawwatame osoo ogeessi tokko ergee bakka sanatti maaltu ta'e waan jedhamu dhaqee hin qoratin. Midiyaan qixxee breaking news breaking news dhaan gadi ba'e garaagarummaa saasii tokko illee osoo hin qabaatin gadi ba'e hidhattoonni uummata Amaaraa tolee keessa qubatanii jiran fixanii jedheeti kan inni dubbise. Har'aatti hanga istuudiyoo seenne kanatti waa'ee haleellaa amuroo fi naannoo sanatti raawwatamaa jiru wanti inni dubbate hin jiru. Kana jechuun egaa dhaabbileen mootummaa caasaan mootummaan mataan isaayyuu ageenestii Oromoo dhaabbatee jiraachuu isaatiif agarsiiftuun kana caala hin jiru jechuudha. Egaa uummanni Oromoo wal ta'ee tokkummaadhaan ka'ee yoo of ittise yoo of baraararraan kan hafe qaamni mootummaa naaf dhaabbata rakkoo kana naaf fuura balaa kana jalaa na baraara jedhee inni abdachuudhaaf qabu akka hin jiraannes ibseeti kan inni jiru adda bilisummaa Oromoo. Egaa uummanni Oromoo ofaa ittisu ofaa tiksu yeroo jennu kanatti ammoo bifa kamiin haala kamiinidha ijaaramee kan inni of tiksuu danda'u waan jedhu irratti yaada deemuun barbaachisaadha jedheetan yaada. Kallattii garaagaraatiin tumsatu barbaachisa uummanni kun akka inni of ittisuuf jechuudha. Hidhannoo bitee akka inni hidhatu gochuudhaaf tumsatu isa barbaachisa uummata kana ijaarama jabaa akka inni qabaatu gochuutu isa barbaachisa. Diyaaspooraan Oromoos kana irratti hojjechuu danda'u irra jiraata jedhee yaadaan. Abbootiin qabeenyaa kana irratti hojjechuu danda'u irra jiraata. Yoo uummanni isaanii jiraate yoo qabeenyi isaanii nagaadhaan kabajamee jiraachuudhaaf danda'e yoo daangaan Oromoo daangaan Oromiyaa kabajamuudhaaf dandeesse abbootiin qabeenyaas hojjetanii qabeenya horachuudhaaf kan isaan danda'an. Iddoowwanuma haleellaaf saaxilaman kanatti amma qabeenyi investara meeqaa barbadaa'ee akka jiru odeeffannoo guutuudha kan qabnu tokko lamaan gadi baasuudhaaf ni dandeenya. Qonni eenyu akka barbadaa'ee jiru haleellaan akkamii akka irratti raawwatamee jiru qabeenyi eenyu akka saamame tokko lamaan ibsuun hin danda'ama jechuudha. Yoo uummanni kee nagaa ta'edha kan itti qabeenya kee irratti abbaa taate jiraachuudhaaf dandeessu haleellaan faannoo kanadha kan inni nutti mul'isaa jiru. Kanaaf qabeenya qabduun uummata kee hidhachiisuuf uummata kee tiksuun ga'ee abbootii qabeenyaati ga'ee diyaaspooraa Oromooti ga'ee tokkoon ilmaan Oromooti. Uummanni immoo ofiisaa of tiksuu irra darbee qaamni isa tiksu akka hin jirre beekuudhaan hidhannoo qabu jabeeffachaa dabalataan hidhachuudhaan wal ijaaree gurmaa'ina isaa cimsuudhaan of ittisuun dhimma dirqama yeroon gaafatudha jechuudha. Oromoon kutaa tokko yoo haleelamu Oromoon kutaa inni kan biraas haleellaan kun isarratti kan aggaamame ta'uu hubachuu danda'u ture jira. Miirri kanaan dura qabsoo qeerroo fa'i wal qabatee mul'atee ture sun amma guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun dhaameeti kan jiru. Oromoon calliseeti dullaa abbaa hirree kan inni wal irratti ilaalaa jiru. Ulee abbaa hirree kan inni wal irratti ilaalaa jiru. Haleellaa ormaa kan inni wal irratti ilaalaa jiru. Kun dhaabbachuu danda'u ture jiraata. Ergaa kana dabaluuf. Ulfaadhiyoo erga midhaatu
kennite galatoomii gara jandattaanu dabarraa birishee waraanni kaab Itoophiyaa jabaateet fufee jira waraan kallattii akka akkaatii waladhu jiranii ragaa agammaa qabnuun qaamolee bilisaatiin yookaan qaamolee walaba adda ba'uu baatanillee miidiyaaleen Tigraay loltoota Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman maqalee keessa hiriirsisuun wanni jechuu jiranii loltooti kun ammoo ijoollee ganna 12 dabalatee of keessatti hammatoo achi dabara bira. Lolli guddaan akka inni darbe kaafne gara kibba Tigraay kaaba naannoo Amaaraa akkasumas lixa Tigraay bakkee humnooti Amaaraa fi humnooti Tigraay claim godhan irratti lolli guddaan kan gaggeeffamaa jiru tibbana keessumaa lixa Tigraay irratti lolli guddaan gaggeeffamaa akka jiru dhageenyatti jirra lola kana keessatti humnooti hedduun hirmaataa jiranii humnooti kunneen humnoota waraana federaalaa kan Itoophiyaadha humnoota Shaawiyaa humnoota Tigraay humnoota Amaaraa akkasumas immoo guyyaa kaleessa kaasee odeeffannoon deemaa jiru warri Sudaan karaa daangaa Sudaaniin humnoota Tigraay waraana waan eegalaniif Sudaan loltoota ishee gara daangaa Itoophiyaatti sochoosaa akka jirtu dhageenyetti kan jirru lixa Tigraay kanatti adda waraanaa afur guguddaawwan afur irratti lolli banamuu dhagaameeti jira addi Arqaay lafa baay'ee tarsiimaa lafa jedhamudha bakkee kanatti addi waraana tokko banamee jira karaa biraa immoo Shiree Dadabaat bakka jedhamu sadaffaan immoo Shiraaroo keessumaa gara daangaa Eritreaatiin humnooti Eritraa ka waraana guddaa irratti bananii jiranii afraffaan daangaa Itoophiyaa ka Sudaanii fi Eritraa bakkee biyyoota sadeenitti wal daangessan irratti naannoo Humaraa jechuudha lolli guddaan banameeti kan jiru egaa humnooti Tigraay amma gaafii guddaa kan ta'aa jiru humnooti Tigraay ka booji'amtoota waraanaa fi warri baqattoota West Tigraay irraa gara Sudaanitti baqatan waraana kana keessatti kan hirmaataa jiran lafa Sudaan irra dhaabbataniiti ija seeraatiin akkamitti ilaalama keessumaa seera idil addunyaatti waan jiru irratti gaafii guddootu ka'aati jira haa ta'uti garuu humnooti Tigraay keessumaa gara kibba Tigraay irratti waraana Itoophiyaadha kumaatamaan lakkaa'aman booji'anii akka loonitti oofaa jira. Yaa miidiyaan Tigraay akka jecha turetti kalees miidiyaalee Tigraay kanneen akka Tigraay TV facaqasa ture loltoota lakkoofsaan 5,000 taatu የመጀመሪያ ዙር ሞርኮኞች ነን የመጀመሪያ ዙር ሞርኮኞች አቹን ሰከንድ ራውንድ ሰርድ አመለ ኸብራ ጅራጀቹ ይሁን wanni nama gaddisiisu as keessatti ijoolleen boojii aman yaada isaanii ibsataa turan gaafa ilaaltu gareen lamaanuu ijoollee waraanaaf hin geenye fayyadamaati kan isaan jiran waraana seerri waraanaa idil addunyaa cabaa jira jechuudha gama kanaan yoo ilaalte seerri waraanaa idil addunyaa kabajamaa hin jiru gareen lamaan iyyuu ijoollee underage taate ijoollee umurii waraanaaf hin geenye fayyadamuu irratti kan argamu gama mootummaatiin gaafa ta'u wanti kun si qaanfachiisa daa'ima ganna 12 waraana kana keessatti booji'amee bo'aa haala keessa darbe dubbatu gaafa argitu hedduudha kan inni garaasi nyaatu daa'ima ganna 17 ganna 16 sanaa gadi kanas keessatti booji'amanii haala itti dhufanii fi akka dhufan gaafa himan keessumaa Oromiyaa irraa ta'uun gaafa ilaaltu immoo shimallis faa ijoollee umurii waraanaaf hin geenye ijoollee haadhaaf abbaa ishee jalaallee hin baane qabanii waraana kanaaf hiriirsaa jiraachuun yakka akkamii akka ta'edha kan sitti mul'isu baay'ee wanni si gaddisiisu Harargee irraa Arsii irraa akkasumas iddoowwan garaagaraa Jimmarraa hedduudha iyyuuti ijoolleen booji'amanii waraana kana keessatti yaada kennaa turan ijoollee umurii isaanii waraanaaf hin geenyedha egaa booji'amtoonni kunniin amma egaa akkuma TV irraa arginu kanadha jedheetanii abdadha haalli qabiinsa isaanii fooyya'aadha kanachitti dirree irratti dhume hedduun inuma jira waraana isin ilaallanne firiire tuullaa reenfaadha kan argaa turre tibbana isaan kun immoo haa xiqqaatu haa guddatu ammaaf lubbuudhaan ni jiru haalli isaan keessa jiran ulfaataa ta'uudhaaf ni danda'a haa ta'uti viidiyoo irraa akka arginutti qabiinsuma gaariidha kan taasifamaafii jiru garuu uummanni Oromoo kanarraa barachuu danda'uutu irra jiraata ilmaan isaa gaafa darraa sadarkaa kanatti isaan mudatu argu callisee ilmaan isaa waraana hiika isaaf hin qabne kanaaf hanga yoomitti oofaa wanni jedhu gaaffii guddaadha kan inni sitti uumu marsaa duraatiinis waraana marsaa duraatiinis guutummaatti dhufa danda'amu irra jireessaan ijoollee Oromoodha booji'amee bifa kanaan darraa argaa kan ture amma haalli kun itti fufee dargaggoon Oromoo ola deemaan Oromoo dhaqee waraana hiika isaaf hin qabne kanarratti bifa kanaan qoraan ta'aa jiraachuun hedduu waan garaas nyaata. Maal si fakkaatee wanni akka malee garana nyaata yeroo baay'ee Itoophiyaanii akka biyyaatti sirna qofaan hin garboomne sammuun dhala namaatu garbummaa hamtuu kee jiraachuu kasi agarsiisu gadadoo dhala namaa gadadoo ilmaan namaa kan argaa waraana kumaatamaan irra bobbaatee ilmaan Oromoo meeqa kudhumatti waaqa beeku yookaan gaaf gareen shiftaa tabiyya hammartuun wayyaanum ta waliin baddee Itoophiyaan baanan dandamachuun loo baatti namicha keessa fiigin dhabanii seenaa keessatti haasa'uu dandeen ijoollee Oromootiin waraan kanatti hin seeninaa waraana kun kan qabu Dabratsiyooniif Abiyyi Ahmad Khaleellee waliin namijjeessa turanii ammallee waluma galanii barcumaaf namijjeessuu jiranii waan kanatti hin dabalatamee jennee gaaf gorsinu juntaa eenyuun hiriirte amma beektaa afaan keessadhaan juntaan faashin ta'e juntaan nama faashin ta'e nam tokko undermine godhuuf aamilee buusuuf yoo ta'u dubbattu yoo rifeensi xiyyaa gurraachatti yoo si dha'uu fedhan junta inni qubsi qaban warrummaan junta siin jedha kun ada wal beennu muudii walirra qabachuullee guddoo gara nam nyaatti cuf caala wanni nam gaddisiisa immoo dhalii nama sadarkaa kana wanni jechuun baay'ee nama ajaa'ibda amma propagandum waraan kan keessa taphatamutti
propaganda agam gad bu'aa ta'uu sagartee yeroo tokko tokko gareen Tigraay kun boojamtoota waraanaa argisiisa turte armaan dura qabatan ta'an loltoota kun torba maqalee keessa hiriirsisanii harkatti dhaananii nadheen ijoolleen gaafa itti qofaltu mootummaan Itoophiyaa gad bee footoshoppii jedhe gootota raayyaattis biyyeedhanii aamileen erganii gaafa isiin qabamti Photoshop taataa jechuudha. Ammallee waan wal fakkaataa dhalachuu jira. Khaliyaasaan miidiyaaleen Itoophiyaa arguu jirru wanni tokko laala ture dhuga dubbachuuf. Abiyyi Ahmadiitiif Dabratsiyoon yakka waraanaa hojjechuu jiran yes warri lachuu dalagaa jira. Sun keessa tokko daa'imni ganniin gahi Tigraay irratti argina jirra. Asitti ammoo biltiginaa keessatti argina jirra. Daa'imni ganniin gahi ijoollee ganni 12 yeroo informal studio seenuun dura haasaa turre mucaan diimaan ganni 12 tokko bo'aa ture. Faannoo kara gubbaanaa horii kee jiru. Hooddeedhaniin akkasii waraan seenee jedhetti. Amma kana gama Tigraay yoo ilaalte barumsi hin jiru, hojiin hin jiru, waa hedduun hin jiru tarii ola deemaan naannoo sana fedhiin isaa ta'u dirqameesi waraana kana keessatti qofa hirmaachuun carraa isaa ta'uudhaaf ni danda'a jechuudha. Osuma umriin hin geenye waan sanan justify gochaa jiran sun seera qabeessa miti. Osuma fedhiidhaan bobba'an ta'eeyyuu waraana daa'ima umurii waraanaaf hin geenye hiriirsuun sirrii miti. Gara ilmaan Oromootiin gaafa dhuftu garuu mee maalumadha haalli dirqisiisaan ilmaan isaa umuriin illee waraanaaf hin geenye dhiibee waraana kaabaatti oofu maalidha waan garbummaa sammuu kan jedhu maal seeta nami garbummaa sammuu garbichi nami sammuun isa garboomti ilmaan ofii armaantu dubbadhee ture waan kan uummati Oromiyaa keessatti uummati beelaan garboomti tokko uummati ikoonomiin du'ata qabeenyi hin qabne hawaan nyaata dhugu hin qabne ilmaan ofii nyaata raga sun kargin keessa Oromiyaa keessa midhaan gargaarsa argachuuf ilma kan kee waraana erga turte mootummaan brutal diktaatera barree tokko uummati cabsuuf sadarkaa sun fayyadam cuf caala waan ajaa'iba Abiyyi Ahmad akka mootummaatti akkamiin akkas tolchote Abiyyiif garee Tigraay garaagarummaa maal qaban Abiyyi bar garee Tigraay caala warasti ta'e Itoophiyaa duri adoo dhiibbaan mirgama jiraate adoo rakkoon jiraate uummati nagaan bulee kee bulu diiganii bitta lafa waraana godhani asirra guddaa wanna targis cuf caala propagandaan hojjeta gareen Tigraay dhartoo kunam evidence video arguu jirra warri yaa'u jir kun loonii miti nama warra of sunti akka loonuu leen oofuu jir malee nama akkana miti walumaan arguu jirra miti waliin arguu jirra miti mootummaan ammoo khaliyaasa maal godhuu jiran seeta qumaara ajaa'ibaan si jeessa manneen hidhaa keessa dhalattoota Tigraay ka'u guran walti qabanii miidiyaa irra boojamtoota nan dhiyeessa warri sun garii maaskii keeyyachaa tur khaliyaasa Finfinnee keessatti baay'ee Twitter gubbaa barreessuu jiranii maqaa yaamanii ijoolleen Addis Ababa bakka safareeru namoonni lakiyyaati dhiyootaan qabanii manidhaati guurtee dhala nama diraama akkana taphachuun Itoophiyaan barkan tarun fakkaate bakka Itoophiyaa karaakteriin isi warri bulchuulleen akkuma kana boojiyamee jira uummatilleen sammuun isaa boojiyamtee jirti bakka loltoota hum 20 kanami tokkochi sallata akka gaalatis waaqiin waraarame nabba yaa baay'ee waraanni Abiyyi Ahmad filannoon qabu namoota humnumaan gara kutaa leenjii waraanaatti galchee waraanaaf oolchuu malee filannoo biraa qabu senior military officers namooti gameeyyiin waraana Itoophiyaa keessa turan gariin nama waraana Tigraay waraana kana Tigraay tijaare waraana Itoophiyaa waggoota 27 waraana Tigraay akka ture beekamaadha gariin qondaalota Tigraay turanii gariin isaanii immoo waraana marsaawwan lamaan darban keessatti nama baay'eetu dhume qondaalota waraana olaanoo guddoo dabalatee jechuudha kanaaf dargaggeessi bakkeewwan garaagaraa jiru immoo koozii waraana kanaatti baay'ee akka nu yaannu miti baay'een isaa itti amanee miti gariin nama gaafii dinagdee guddaa qabu biyya san keessatti hojiin hin jiru bakki ooltuu hin jiru kanaaf ijoollee maal jedhanii gowwoomsanii fuudhanii deeman mana puulii fi bakkeewwan garaagaraati paayiletii taataa ayyaraayilii taataa komaandoo taataa waraana qondaala waraanaa guguddoo taatu hiree akkasiitu jira waan ta'eef waraanatti makamaa jedhanii fuudhanii deeman ijoollee gariin immoo akka irra deddeebiin OMN gabaasa ture magaalaa keessaa bakkeewwan garaagaraati hojiiwwan guyyaa lebar ijoollee hojii guyyaa hojjettu mana puulii jirtu bakkee buna dhugduufaa walitti qabanii humnaan amma akkuma miidiyaaleen Tigraay gabaasa jiran dargaggooti umriin isaanii waraanaaf hin geenye dirqiidhaan affasanii gara loonchiinaadhaan gara kutaa leenjii waraanaatti geeffamaa turanii gaajji'oota jaan darban keessatti Abiyyi Ahmad dargaggoota kana leenjisaa ture jechuudha ijoolleen kunneen eessa akka deeman hin beekan bakkee gaafiif deebii ijoollee waraana keessa turan tokko dhageessan gidugala leenjii keessa seenneeti gara waraanaatti ergamuu keenya nutti himame kan barre gariin achi keessaa kabaqatee qawweedhaan dhumee jira baay'ee akka isaan dubbatanitti jechuudha kanaafu warri Tigraay akka yuunkaas uummati marfamee jiru ka barnoota hin qabne ka hojii hin qabne ka waan nyaatu hin qabne filannoon inni qabu loluu qofa wanni kun justifiable haa ta'uu dhiisu malee filannoon tokkittiin uummati Tigraay qabu yookaan dhumu yookaan lolu dubartii taate dhiira taate jechuudha kanaaf haala akkasii keessa jirra biyyattiin waliigalaan kasaaraa guddaa keessa jirti nama kasaaraa jirti dinagdee kasaaraa jirti waraanni kuni baay'ee Itoophiyaan waraana waggoota 27 darbe ijaarame deebistee ijaaruuf even bakka waraanaan dura turetti deebisuuf waggaa 30 fudhachuu danda'a dinagdee biyyattii waggaa 45 fudhachuu danda'a bakkee waraanaan duraatti deebisuudhaaf haala
akkaan ulfaata keessatti kuftee jirti. Egaa namooti itti gaafatamummaan itti dhagaamne gaafa mootummaa ta'an akkas ta'a. Maal si fakkaata Abiraam waraanni kun Itoophiyaa tawarraallee tanas edanii waraanni walitti naquu jira. Warri kun amma garee nama marmadhattee loltuu fi taachi loltu wal beekte amma argaa ture viidiyoo gubbaatti jeneraalota waraana kafuul wal beekan wal arganii wal ijjeessanii walitti dhumatanii yoo arganii waliin bu'an taatee argita. Cuf caala immoo no more Itoophiyaatti farsimti qaxxilaalle ትልቅ ነበር ትንሽ እንሆናለን ትልቅ ነበር ትልቅ እንሆናለን ያ خلينا نديكم دور amma ledikkum ta'u jira reality lafti duuba wanti gaddi siita yaada Abiraam kan dhugomsa yoo cara tokko kenna aal ittiin ijoollee sossobanii deemsisan keessa raga tokko qaba raga qulqulluu lafanitti dhaladhe keessa wanni kun seenaa dhugaa waan taateef santima maatii irra qulqulleeffadhe mucaan kaarate man kaarate qaba karate boxi tan wani nam tamartisa taekwondo is masters no lenga afti dikko jalattu baracha tur nam bekama ori qaba bakka sadi afuri training center qaba mucha kana kedani fudani demani dagete republican guard abiy ahmad wataddarot adda warra kan commando bek barbada idani besse man police khadire sosobde besse gamis gubbo khenne dem qattita fidani mucha sun nagelle borona sena kan nami duga betan qulqulle fadda qabani camp wataddara galchina mucha nani ana kan jedani dufe khanafin dumne jede qattita waran dem tedani qabani waran gese mucha waran didi of debenani in baqateen gantedani mata xeedhaan ijjeesanii jechuudha akkasiin du'i mucaa sun seenaa sana medduun hin beeka dargaggees aal soba kana kanaan diisiif godhani waraana naqanii biddaan bobees am khaadiree fa argaa ture Facebook irra maal jettee barreesse birri kum tokko qabaattee birri dhibbi tokko raayyaattis biyyaatti hoo gumaachi taate geetaachuu randaarra bombi darbachuu jechuu fedhanii uummata ittiin kakkaasan. Egaa kana dura waraanni marsaa lammaffaa kun eegalamuudhaan dura iddoowwan dargaggoota humnaan waraana kanatti buruudhaaf yaalii taasifamu keessumaa gara godina Jimmaa fi Lubbaa Boorfaatti haala mudatu irratti gabaasaalee garaagaraa hojjetaati kan ture. Akkuma Abrahaam dura jedhe waraana marsaa duraatiin dargaggoonni hedduun guuramaniiti kan isaanii turani. Dargaggoonni kun yeroo guuramanitti immoo eessadhattu jedhamaniiti paayileetii taatu jedhamaniiti xiyyaara ooftu jedhamaniiti gara sidha kan isin deemtan. Inni kan akka guyyoon amma jedhu kanatti immoo Republican Guard Abiy Ahmed taata jedhameeti natti fakkaata kan funaanamu bifa kanaan funaanamaa turanii amma reenfa isaanii illee dhabne garuu dirree waraanaa sana irratti hafuu isaanii dhagahaa jirra. Osoo kana argaa jirru marsaa biraatiin immoo dargaggoota keenya humna nu duraa guuraa jiru jechuudhaan hawaasni himataa ture jira. Amma immoo haalli kun kutaa Oromiyaa hundumaatti jabaatee itti fufaa jiraachuudha kan dhagahaa jirru. Ilmaan Oromoo waraanni kaabaa kan marsaa duraas bu'aa tokko akkasiniif hin buufne biyya sanaafis kasaaraa guddaa ta'ee akka darbe biyyatti biyyootaan gadi godhee akka darbe argitaniiti kan isaan jirtanii. Waraana marsaa lammaffaatiinis kasaaraa caalu yoo argitan malee bu'aan isin maatii keessaniifis ofiifis buufattanii tokko hin jiraatu osoo irraa of qusattanii osoo waraanaaf hiriiruun dirqama dhataanaan waraana hiika isiniif qabu adda baafattanii sanaaf hiriirtanii gaariidha yaada jedhu itti dabaluun barbaada gara qabxii isa xumuraatti hojjenne. Waraana kana wajji wal qabatee humnoota Tigraay irra deddeebiin kattibana jechaa jiran humna keessumaa humnoota Amaaraa armaan dura akka diinaatti lakkaa turan humnoota Faanoo fi humnoota milishaa Amaaraa wajjin hariiroo diinummaa hin qabnu jechaati jiru. Karaa biraatiin warra Affaariin illee akkasuma jechaati kan jiranii kun tactically jijjiirama taaktikii ta'uu danda'an jijjiirama tarsiimoos ta'uu danda'a garee humnoota Tigraayini garuu gabaasaaleen naannoo Amaaraa keessaa ba'an tokko tokko akka agarsiisanitti humnooti Amaaraa milishaan Faannoo fi gareewwan garaagaraa akka armaan dura waraana kana leellisaa turan akka duraanitti waraana tokkummaa Itoophiyaa ijaaruudhaaf jaalala biyyaatiif waraana paan afrikaanizimii akka hin ta'in hubataa waan jiran fakkaata gabaasaaleen miidiyaa keessumaa garee aktivistoota Amaaraa irraa argaa jiru keessumaa Abiy Ahmed fi garee TPLF gidduu garaarummaan uummata Amaaraatiif garaarummaan akka hin jirre karaa biraatiin immoo waraana armaan dura ture keessatti uummati Amaaraas waan fayyadame hin qabu gareen Amaaraas waan fayyadame hin qabu kanaaf deeggarsi meeshaas deeggarsi mooraalis hir'achaa akka jiru dhagaati kan jiru keessumaa kaaba biyyattiitti jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessaa amma qawwees man qotiyyoos warri erga jiru midhaan warri ergan jiru waan garaagaraati warri gargaaran jiru dirqamaanis ta'u. Haa ta'u garuu humnooti Amaaraa sadarkaa kanatti dhufanii garee bilisiginnaatiin gowwaa kee barbaadi waraana kana keessaa homaan fayyadamni jechuun koorsii waraana kanaa jijjiiruu danda'a yaada hidhutu dhufaati jira. Amma akka naagalaa jirutti amma osoo akka armaan duraa waraanni kun guyyaa dhumu hin beeknu garuu step yookiin tarkaanfii tokko deemee waraanni kun goolabamee marsaa itaanutti waraanni qophaa'oo ta'e namni hirmaatu dabaluu danda'a. Asirratti Abrahaam qabxeeti kaasa kanarratti waraana marsaa duraa irrattis dhugaan hubatamuudhaaf qabu kan dhumaa ture ilmaan Oromoo ijoollee naannoo kibbaa fi gara kibba biyyattiirraa bobbaafamaan turan malee humnoonni Amaaraa dhaqanii lolle. Humnoonni Amaaraa makalaakaan yeroo inni baqatee of duuba deebi'u irraa hiikkatanii ittiin of ijaaran. Abiyyi ragaa beeku paarlaamaa. Awwee makalaakaatiin of ijaaranii amma gareeleen hidhatan hedduun jiru.
naannoo Amaaraa keessa. Inni kan Tigraay waldaan geessu ammoo dhaqee kallattiidhaan itti seenee lixa Tigraayin saamaati kan inni ture. Uummata guutuutti irraa buqqisee qabeenya achi jiru hundumaa saamee ittiin of ijaaraati kan ture. Humnoonni Amaaraa duras of ijaaraa turan malee waraana kana keessatti gatiin baasan hin jiru. Ammoo kooziin ilmaan Oromoo dhaqanii itti dhumaniif Ristii Amaaraa deebisuufidha. Ammas wanti argaa jirru isa kanadha. Dirree waraanaa hundumaa irratti kan dhaqee dhumaa jiru ijoollee naannoo kibbaarraa dhaqaniif ijoollee Oromoodha kan dhumaa jiru. Kanarraa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Abbaa hirree Abiy Ahmed jalatti barcuma qabuuf immoo Ristii Amaaraa deebisuuf immoo isa kamiif kan dhalli Oromoo dhaqee bifa kanaan harca waan jedhu yaada deemuun baay'ee. Gaafiin guddoolleen nu kaasuu jira akka miidiyaatti durii illee ammallee Oromootti himuu jira kana. Waraani godhamuu jiru kun waraan isa laallat waan hin ta'iniif hin deeminaa hin dhuminaa biyyatti isa wala boobsitan hin jirtu. Waraan garee waggaa 27 fuul beenu. Kana murtu tamuchi nam jirtu. Garee waggaa 4 fuul beenu. Tanami jeeft tamani dhaati buuftee namni shan ta dhiigi ilmaan nama qoosaatti ta'e wala jira jechuudha. No Itoophiyaaf duulaa hin feenuu bakka yagar maani yagar fikir warreettani guddoo san giddeessuu hin dandeenye. Dhugaan laf jirtammoo tan fakkaata. Amma lafaan jaajii tokko muuf maal jechuu jiranii faannoo fi TPLF walii galtee Oromoo dha'uu feetee dhanaa sa'uu jiran. Okay Oromoo dhoof takka sabaa dur dhaabbannee lolla. Gareen Abiy Ahmed ammoo Oromoo bakka hin buutu jechuudha. Garee shifta durii Oromoo jeeftu waan taate uf sobuun qabanii waraani kibbi biyyatti jabaatetti fufee jira. Karaa wal qaayit bulaa waraani guddaan deema jiraachuu mootummaan Abiy Ahmed miidiyaalee lixaatiif warra lixaatti deebi'ee abaaruu jira. Biyyattis biyya deeggara sangaan guurama sangaan boniin obbaafnesi sangaa gagabba tokko arguu jira. Gareen dhufee waaquma beeka. Cufaafuu haala jira kan fakkaata. Ilmaan Oromoo agbeenni santimne jirra waraan kanatti hin seenina. Ajanda tana bira. Ajanda keenya gabaabsinee kan irraa dubbannu waa'ee filannoo bu'aa filannoo Keeniyaati. Manni murtii Keeniyaa bu'aa filannoo Keeniyaa kan koomishiniin filannoo fi daangaa Keeniyaa beeksisee ture raggaasiseeti jira. Armaan dura yeroo boordiin yookiin koomishiniin daangaa fi filannoo Keeniyaadha bu'aa filannoo labsee turetti gareen dorgomaan Raayilaa Odingaa dorgomaan Ruuto Raayilaa Odingaa mormii dhageessanii turanii bu'aan filannoo dogoggora akka qabu akkasumas teekinooloojiidhaan akka hatamee ture kileem gochuudhaan mana murtiitti dhiyeessanii jiranii manni murtii Keeniyaa kileemii yookiin yaada Raayilaa Odingaa kana kufaa taasisuudhaan president elect jedhee jira presidentii filatamaa jechuudhaan ka armaan dura Ruutoodhaaf koomishiniin filannoo biyyattii kenne raggaa'iseeti jira. Kuni adeemsa filannoo akkasumas adeemsa dhaabbilee akkasumas adeemsa sirna dimookiraasii Afrikaa keessatti bakkee Keeniyaan jirtu ka agarsiise. Keeniyaan Afrikaa keessatti adeemsa filannoo kanaan adeemsa baratame tokko cabsiteetti kan jirtu. Afrikaa keessatti fonqolcha mootummaatiin aangoo qabachuun kan beekame filannootti fakkeessa geggeessuudhaan akka Abiy Ahmed harka 99 injifadhe jechuudhaan aangoo qabachuun kan beekame qabsoo uummanni taasisu butuudhaan ammas kanaas fakkeenya guddaan Abiy Ahmed duma fayyada bulchiinsa paartii bilisiginnaati kanaan aangoo qabachuun kan beekame yookaan immoo du'aan gaafa abbaan aangoo sun du'u kan itti aanu aangoo qabachuudhaan Afrikaa keessatti kan baratame. Keeniyaan filannoodhaan aangoo jijjiiruun akka danda'amu filannoodhaan mootummaa jijjiiruun akka danda'amu filannoodhaan paartiin mormituu yookaan paartiin dorgomaa aangoo qabachuudhaaf akka danda'u qabatamaadhaan mirkaneessitee jirti. Murtoon mana murtii waliigala Keeniyaatiin darbe kun Wiiliyaam Ruuto qofaaf osoo hin taane uummata Keeniyaatiif iyyuu injifannoo guddaadha jedheeti ani kanan yaadu. Egaa filannoo kanaan Keeniyaan adeemsa filannoo duraa haala waliigalaa yeroo filannoo akkasumas filannoodhaan booda haala itti qabxiin yookaan bu'aan filannoo ibsamaa ture. Bu'aa filannoo irratti ammoo komii paartiin Azimuu La Umoja kan Raayilaa Odingaa fa'iin hoogganamu dhiheesse haalli isaan itti handel godhan yookaan haalli isaan itti ilaalaa turaniif qaban milkaa'ina kanaaf isaaniin qaqqabsiiseera jedheetanii yaadu. Dhimmoota irraa baratamuu danda'an hedduutu jiru. Inni tokkoffaan biyyattii keessatti olaantummaan seeraa dhugaadhaan jiraachuu isaati. Olaantummaan seeraa qabatamaadhaan Keeniyaa keessa jira. Heerri biyyattii aangoon inni qabu aangoo abbootii aangoo biyya kanaatiin ol akka ta'edha. Ifatti kan nutti mirkaneesse abbaan aangoo hammamuu diktaatoraa ta'u hammamuu qabeenya haa qabaatu hammamuyyuu harka micciiruudhaaf haa danda'u garuu heera biyyattii micciiruudhaaf akka hin dandeenye keessumaa adeemsi filannoo dura heera biyyattii fooyyessuudhaaf yaaliin taasifamaa ture sun fashaluun heerri biyyattii olaantummaan seeraa biyyattii keessatti hammam dagaagee akka jiru kan nutti mirkaneessedha. Inni lammaffaan uummata dammaqe qabaachuudha. Uummata dammaqe qabaachuu isaaniitiif uummanni kun waa'ee filannoo adda baaseeti kan beeku mirgaaf dirqama isaa adda baaseeti kan beeku qofa osoo hin taane akkamittiin mirga isaa akka kabachiifachuu danda'ullee bareecheeti kan beeku uummata shira diduu fi uummata haqa isaa haga dhumaatti dhaabatee falmatee injifachuudhaaf danda'u akka ta'u filannoo kanaan nutti argisiiseeti kan jiru.
kan biraan waa'ee dhaabbilee biyyattii kaasuun ni danda'ama. Dhaabbileen biyyattii amma walabummaa akka qabanii fi bu'uura jabaarraa akka isaan dhaabbatan kan nutti argisiisudha. Waa'ee mana murtii kaasuu dandeessas keessatti waa'ee koomishinii filannoo kaasuudhaaf ni dandeessa. Waa'ee seera kabachiiftota waa'ee poolisii kaasuudhaaf ni dandeessa. Poolisiin kan mangistii jalatti barcuma qabu osoo hin taane biyya kanatti kan seera kabachiisuudhaaf dhaabbatu akka ta'edha kan yeroo filannoon kun nutti argisiise. Waa'ee miidiyaalee biyyattii kaasuudhaaf ni dandeessa. Kana keessatti gaheen miidiyaa maal fakkaata dimokiraasii dagaagsuu keessatti waan jedhu Keeniyaan qabatamaadhaan nutti argisiifte. Maal si fakkaata? Armi irratti wanni guddoo yoo yaayyuu haasa waan akka bareedooti. Keeniyaan olla Itoophiyaati dhugumaan. Keeniyaan dhugumaan olla Eertiraati. Jettee gaafis gaafachiif. Eertiraa illee waliin daangeessa. Eertiraa no olluma gaafa Afrikaa keessa. Riijinii tokko keessa jirra. Yaa dabri ammoo olla Somaaleeti jechuun dandeenya. Somaaleen nurgoomti waggaa 20 waraan kee turteen qabatanii filannoo goote filannoo sun irratti pirezidaantiin biyya harka qabu karaa seeraatiin angorra gaggeeffama. Keeniyaa keessatti wanni yoo hinjiru kun akka waliigalaa guutuun jiraattee biyyi sun keessatti olaantummaa namaa doon ta'in olaantummaan seeraa jiraachuu agarsiifta. Dipeenda maani orgaaniin gavammantii yookaan qaamoleen mootummaa qaamoleen sadan walabummaan chochoo filannoo Keeniyaa kun warra Awuroopaatiif warra Ameerikaatiin sadarkaa qixxa jechisiis gubbaatti kanaaf ragaan guddayaan kan fudhachuu dandeenyu nama ammaan tan kura kan gubbaa mo'atam yookaan filannoo kan dhaaba Raahilaa Amolo Odingaa nami baaka godhe dudduuba gargaaraa ture pirezidaantii Uhuru Kenyaata. Uhuruun nam kanan gooffidu agdhuma faayi tolcha jiree jechuudha. Manni murtii filannoo walaba independently electoral commissioning kun filannoo walaba gaggeesse abba injifatiif tolche. Achiin duub koomiin kaatennaan gareen mormitus kan mo'ates uummataan qabbanaa nu seera qabna seeraan bulama murtii yaana. Manni murtii daanyota torba qaba baay'ee daanyota kun independent abba armaan duroo qaba tantaat bara 2017 Raayilaan Kenyaata waliin dorgomatu. Kenyaataan filannoo sun gubbaa mo'ate Raayilaan amma murtii dhiyaate filannoo sun kaansil godhanii deebiin deemsisanii jechuudha. Manni murtii agas paawori qaba agas kabaja qaba agas namaan bula nama Khadiri Alkanii itti bilbilanii executive Itoophiyaa keessa poolisiitti abba seera ajajaa jechuudha. Gartee ትልቅ ነበርን አንጀቹም ኻን አዶ ዳጋው ባደ በቃ አሚለቴ ናፍ ኢትዮጵያን ትልቅ ነበረች እንጀዲና ትልቅ ምን ሆናለን እንጀዲና ማነች ለንታኑ ትልቅ ይለን ቱሩ ገርቴ ኻናፉ ቢሴር ቀብድ ቢያዳ ቀብድ ቢይናሚ ቡልቹ ናመቹን ማታቀባ ጉሩ ቀባይል ቀባዶን ታይ ቢይናሚ ቡልቹ ናሚ በራቲ ወሪ በሮም ስቃብ ኡመቲ ሲያሳ ደመቅ ቡሉ ኸሳ ቡልታውቲ ኬንያ ነገር ሲፍተ ጅርት የጆ የሮዱ አብራም ኻሊ ገልገል ፌስቡክ ከንገረካቱ ቢያልተ ቱርቴ Itoophiyaan Keeniyaa gubbaa dhaqqabuuf waggaa 50 barbaachisu jettee kaafte waggaa 100 Keeniyaa yoo Itoophiyaa dhaqqabde ekeraantii bakka jirtutti xalooti goote Itoophiyaan Keeniyaa dhaqqabuu dandeettu jiruu sii keessatti. Yaa marii kana goolabuun dura yaaduma keessan gabbisuu barbaada tokko wanni leessaniin as filannoo Keeniyaa kanarraa barannu dhaabbilee walabaa qabaachuu isaaniiti. Dhaabbilee walabaa keessaa tokko judicial independence yookiin manni murtii Keeniyaa hagam akka walaba ta'ee fi lammiileen immoo amantaa mana murtii irraa qaban. Namni tokko hin dubbanne bare. Isaan qofa miti baay'ee Uhuru Kenyaata adeemsa mana murtii akka kabaju dubbatee jira. Raayilaa Odingaa mormii qabaannullee murtoo mana murtiin kabanya murtootti kufan kan jechuun hagam akka olaantummaan seera biyya kana keessatti Itoophiyaa keessatti sobamu maaltu miilaan deeman biyya kana keessa dimokiraasii fi olaantummaan seera miila baasee deemaa akka jiru sirriitti damataniiti filannoo haqa qabeessa bilisa dimokiraatawaa geggeessuudhaaf kan isaan danda'an jarri warri Itoophiyaa osoo kanarraa barachuudhaaf qalbii qabaatte gaariidha jedheetanii yaada warri mana murtii keenyaaf mana murtii kana wal bira qabuun hin danda'a. Manni murtii sun aangoo kan prime minister yookaan qondaalota olaanoo dandamachuu dhiisite aangoo poolisii taraa poolisii saajiniin tokko mana hidhaadhaa hidhamaa akka inni ba'u manni murtii murteesse aangoo poolisii tokkorraa dhaallee ol ta'uu dadhabee jira beekte poolisiin qabdee humnaanidha kan isheen achi keessa keessu jechuudha. Humna poolisiidhaallee gadi ta'eeti kan jiru aangoon mana murtii. Egaa yoo irraa baratamuudhaaf danda'ame uummanni keenyas waan baay'ee irraa barachuu ni danda'a. Biyyattiin akka biyyaatti irraa barachuu ni dandeessi. Dhaabbileen irraa barachuu ni danda'u. Garuu warra irraa baratu warra of duuba deebi'u ta'ee jira hundumtiyyuu haalli biyya keenyatti. Akka wanni gaala of duuba ta'uudhaan biraan waan erbuuf buusi. Omtuun jiraan waan dabaluun qabu osoo golamne. Ayyee ulfaadhaa galatooma ajandaan keenya odeessaa lardhaa qabxii sadirraa mari'annee jalqaba irratti waalli Oromiyaa waraan deemuu jiru namni gamma miidhamuu jira Itoophiyaa waan tokko illee dubbannee bulchitooti mootummaa sadarkaa